warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirra jirtu obboleeyyan koo qaalii. Arraan obboleessa keessan ibsaa walaloo takka qabadhee isin dhufeetiin jira. Ta duraatillee of keessaa qabdee garuu laaluu qofa osoo hin taane akka obboleessa tokkootti na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa hagaa walaloo ta'an qabadhee isinii dhufutti like, share, subscribe godhuudhaan YouTube channel kiyya na jajjabeessaa na guddisaan isinin jaa obboleeyyan koo obsaan na caqasaa. Walaloo qabsooti. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti qalbii na caqasaa. Xiqqoon goota faarsaa kakkeelamoo qiltuu gootota aduwaa balaa zallaqe qiltuu dhaloota wallootii barsanyii warqituu shirridiin ni tattus biran darbitu. Gootonni Oromoo hedduu falmaa ture gaafa bulguun harma ayyoo mure. Nuti jiraachuudhaaf yoo marganne hiree mucee amma mucee gurra irraa mure kan isaan dura dhaabbate Yaayaa Alii Siree. Hedduu na yaachisa waa'een biyya keenyaa nuti jimaa nyaannee cal jennee tetteenya. Yoo akkanaan turre eessa ga'uu keenya yaa Rabbi nuuf fidi furmaataaf nageenya. Lafa koo Finfinnee alagaatu saame hiixatee marratee nurratti walii yaame dheeyitee keessa bulu eenyu si fayyame. Hayyuuni dhaabahuun jarani yaachise warra isan feene garuu ni naasise. Sababa isaatiin meeqa garaa yaasee ulfalee deessise jaartii ulfa deessees yoom ulmaa teessise. Makiinaa dullatti shufeerri tahayyee ofiisaatii horeenitillee seensise. Silaa maaliin godhe shufeerri tahayyee osoo ooleen buliin hallayyaa seensise. Alagaa meeqaatam kafana cirsiise taanaan gorraa yaasee taamma kokorsiise arra cal jechuunsaa hedduu na yaachise. Oburraa eegalii hamma oneeyitu gara baalees godhi roobee firaayitu osoo waliin jiru alagaan numtitu. Wallaggaa jalqabdee harakkoon dagatiin biyya hundee qabsoo shawaa koomaaf dhifta biyya taaddee birruu alagaan numfitu osoo wajjin jirru. Elemoo qiltuuti kan ol kaase qawwee kakka ammattaqii Mustafaa Harawwee. Hanqabsaawwan fadhaatoo biyyaaf falmu eenyumaa si dhoowwee hunduu ni dirqamee kamtuu iddoo hawwee. Mukkeen biyya keenyaa gaati raafee jirsaa gaafa jawar waame hiriira deeggarsaa maaliif irraanfattan jaalammaa magarsaa. Gaafa dubartoonni toomaan qawwee hiite gaafa xayyibaan agaazota hiite san eenyu dagata gaafa rabshaa cimaa isin goota ta'uu hundaa turraa hima. Mootummaa argannee gammachuurraan aarii itti himi dhugaamee jala saraarii inni dammar jedhee lalaas tajammaari. Harritti gurraattii tawarra gaashiyee hoorarra haatee barilmi immiyyee. Maalumaaf nun dhiifne alagaan sikkoflee biyya sitti iyyee sammuun ta'e cufaadhaa quba dhedheerattaa bara akka daakkiyye. Niin hojjedha jee manarraa gabbee bahar qaxxaamureen biyya ollaa gee. Namoota isiidhaa yoomin akkasse. Nama gaddisiisa haalli jiru teenyaa silaa sabbaan qabnu eenyu nuuf dhage. Abbaan nuti qabnu manguddoo erga teereef kadhaatti kee erga ajaanisaa addunyaa ol gee. Yaada bal'aan qabaa kakka garaa arbaa waa hedduu namilee taanis biraan darbaa. Minurraa dubbadhu yaa Baqqalaa Garbaa. Lukkicha buburree kamiilaa kaafaa harree jalan seeni shayxaanaa tawaafaa. Lammiiti yammiidhiin kamiila wacaafaa yoo ummata ayyaanni gajjadha akaafaa. Waa'ee rakkoo suudii yoomaan siifaase sumaan yaadachiisaaf ammataarra dadde. Shamarree meeqaatu karaa irratti deekaanis dura fiigee rasaasaa ture. Silaa namuun ooluu gaafa guyyaan kee gaaf tokkoon haasaa akka seenaatitti. Gaafa guyyaan kee. Dooriyyaa jedhanii nutti gadhiisanii hirriiballee qabnu nu jala ciisanii gabbaanii hojjechuu hin hudhiisanii. Wahiinsi gaafa dhayaa shurxaa Su'uudii isin muslima moo dhugumaa Yahudii. Nuti muslima jettee maqaa moggaafatte ajab dubbii guutii. Nama jimaa quufee mirqaanaa haaseeysaa nama gabroonfamees jireenyaa yaaddeessaa gabroonfamtee taa'uu akkamiin dandeessa. Kanaafiin dhimmamee siyaasa barreessaa.
Kanaafaan dhimmamee siyaasa barreessaa feestaalii uffadheen shaqlaa gubbaa ciisee jaalala barreessaa yoo akkasii yaadde yaadni kootiif kee hedduu wal faalleessa. Nu dhiisaa yaa jara harka bitaa hojii keessan tun taane kanaaf biyyi isin dida. Isa kaan shaneessitaa isa kaan hammeessitaa silaas shiree hojjechuun maaltu isin gita. Nama uummataaf yaadu ofirraa qabdee hiitaa isa kophaatti hirkattees mataa isaa keessa dhiitaa. Kan qabamuu didees biyyarraa hoo ariitaa nu dhiisi jennee diddee waan sitti ta'u garuu guyyaa tokko argita. Galatooma abboleeyyan koo qaalii walaloo kaasumarratti hin dhaabaa. Yoo isin tanarratti like shareidhaan subscribeidhaan na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessitan walaloo dheertuu qabadhee isin dhufuun kiyyan oolu. Like share subscribe godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaa. Kara danda'ame hundaanuu Oromoon tokko taanee haa wal jajjabeessinu. Haa wal cinaa dhaabbannu isiniin jaa an obboleessa keessan ibsaan nagayaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.